harka fuune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoork. Odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan Bunnaan waa beekote. Isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti akkana faana turtan kabajaan isin affeera. Mootummaan Itoophiyaa ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa qabuuf akkaataa isaan dandeessisu irratti mari'achuun oduun miliqee bahee ibsee jira. Abbanni mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch mootummaan Itoophiyaa qondaala olaanaa ABO Obbo Battee Urgeessaa dabalatee miseensota paartiilee mormitootaa dararaa jira jedhee jira. Waldaan Hakiimota Oromiyaa garee gargaarsaa lama gara godina lixaalee Oromiyaatti erguunis beekamee jira. Oduu keenya biraatiin godina Shawaa Lixaa Aanaa Ilfaataa gandaan Baltaa Goodettii jedhamutti jiraattonni qe'ee isaaniirraa buqqaan rakkoo keessa jiraachuun himamee jira. Kunneen hangafoota oduu turanii irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoork. Mootummaan Itoophiyaa ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa qabuuf akkaataa isaan dandeessisu irratti mari'achaa ooluun oduun miliqee bahee ibsee jira. Jeneraaloonni waraanaa fi caasaaleen mootummaa olaanoon godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti wal arguun haala sochii waraana bilisummaa Oromoo gufachiisuuf isaan dandeessisu irratti waggaa mari'atanuu oduun miliqee bahuu maddi keenya ifoomsee jira. Ajajoonni waraanaa olaanoon waltajjii sana irra turan Jaalmarroon gara biyyaatti deebi'uun isaanuuf gaariidha. Biyya keessatti qabachuuf nu fayyada jedhanii dubbachuu maddeen keenya ifoomsaniiru. Kana malees opereeshinii waraanaa haaraa labsuuf qophiirra jiraachuun himamee jira. Qondaaltonni waraanaa olaanoon kallattii opereeshinii isaanii kennuun xiyyeeffannoon isaanii inni guddaan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo irratti akka ta'es himamee jira. Mootummaan Itoophiyaa waggoota shan gidduutti yeroo hedduu Jaalmarroo ajjeefneera jechuun deeggartoota isaa burraaqsisuun ni ijaarsama. Sammuu moofaan kanneen yaadan caasaan mootummaa Itoophiyaa ammas abjuu ta'uu hin dandeenye abjootaa jiru. Dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch mootummaan Itoophiyaa qondaala olaanaa adda bilisummaa Oromoo Battee Urgeessaa dabalatee miseensa paartiilee mormitootaa hedduu dararaa jira jedhee jira. Humnoonni nageenyaa mootummaa qondaala siyaasaa adda bilisummaa Oromoo Obbo Battee Urgeessaa to'annoo jala oolchuu hordofee bitootessa 4 bara 2024 ibsa kan baase Human Rights Watch mootummaan Itoophiyaa miseensota paartiilee mormitootaa seeraan ala hidhaa fi dararaa jira jedhee jira. Qondaalli siyaasaa Battee Urgeessaa to'annoo jala kan oolan battalaaf gaaffii gochuuf gaazexeessaa Faransaay Antooniyee Gaaliin waliin Finfinneetti wal arganitti. Gaazexeessaan sun guraandhala 29 bara 2024 kan gadi dhiifame waggaa ta'u Obbo Battee Urgeessaa himata waraana bilisummaa Oromoo WBO waliin hidhata qabdu jedhuun gara mana hidhaatti geeffamaniiru. Obbo Battee Urgeessaa kanaan duras mana hidhaa keessa kan turan waggaa ta'u rakkoo fayyaa ulfaataa isaa mudate hordofee gadi dhiifamanii turani. Akkasumas qondaalonni adda bilisummaa Oromoo 7 ji'a bitootessaa bara 2021 keessa to'annoo jala oolan biroon manni murtii bilisa isaaniin jedhe hanga yoonaatti to'annoo poolisii jalatti argamu. Mootummaan Itoophiyaa namoota qabsoo karaa nagaa geggeessan hidhee dararuun kanneen qabsoo hidhannootti jiraniin ammoo gara qabsoo karaa nagaatti deebi'aa jechuun kadhataa jira. Godina Shawaa Lixaa aanolee garaagaraa keessatti namoonni nagaan waraana mootummaatiin ajjeefamaa jiraachuun himame. Lola waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti adeemaa jiruun hawaasni nagaan miidhamaa qe'ee irraa buqqaafamaa qabeenyi isaa waraana mootummaatiin saamamaa fi barbadeeffamaa jiraachuu jiraattonni komachaa jiru. Torbanoota darban keessa godina Shawaa Lixaa Aanaa Ilfaataa Gindabarattii fi Ambootti dararaa jajjabduun hawaasa irratti raawwatamaa jiraachuu jiraattonni himaniiru. Aanaa Gindabaratti ganda ulaa Abbaa Daadhii bakka addaa Mullucceetti dargaggoo Waagaarii Baqqalaa jedhamu bakka bultii isaatii ganama suubii qabuun daandii gubbaatti ajjeesuu jiraattonni dubbataniiru. Dargaggoon kun nama hawaasaa fi ollaa keessatti jaalala qabu malee ammeenyi nama qabu akka hin taanes jiraattonni himaniiru. Kana malees jiraataa ganda qaree doobbii kan ta'e dargaggoo Taarikuu Caalaa osoo karaa deemuu ganda Luxxeetti qabuun ajjeesuu jiraattonni himaniiru. Guyyaa kaleessaas aanaa Amboo ganda Dikii qubatteetti waraanni mootummaa namoota nagaa irratti dhukaasa akka turan jiraattonni himaniiru. Dhukaasa moortoraa ganda Dikii bakka addaa Tulluu Dhaltuurraa gara ganda Galaan Waddeessaa bakka addaa Luuccoo jedhamutti uummata
gadda ta'aa jiru irratti dhukaasanii haadha ijoollee torbaa yoo ajjeesan nama tokkos madeessanii jiru jechuun jiraattonni dubbatanii jiru. Haadholii dhukaasa kana rukutaman keessaa aadde Biraanee Warquu haadha ijoollee torbaa lubbuun hoggaa darban, aadde Jaallee Seefuu haadha ijoollee shanii immoo miidhaa cimaa irra ga'een yaala dhabanii haala ulfaataa keessa jiraachuu odeeffannee jirra. Gochoonni suukanneessoon akkanaa aanaalee kanneen keessatti deddeebiin itti fufanii mul'ata akka jiran jiraattonni ni dubbatu. Mootummaan Itoophiyaa bifa ejjennoo paartii isaa qabuun uummata nagaa ajjeesuu hojii idilee isaa godhatee jira. Waldaan Hakiimota Oromiyaa garee gargaarsa lama godinaalee lixaa Oromiyaa lamatti bobbaasuun himamee jira. Waldaan Hakiimota Oromiyaa deeggarsa dhaabbata fayyaa addunyaa, waldaa wabii macaa, waldaa macaa tuulamaa, ooppaa fi dhaabbattoota biroo irraa argate qabachuun garee kana kan bobbaase ta'uun himamee jira. Gareen waldaa Hakiimota Oromiyaa dhiyeessii raabsuu fi tajaajila fayyaa ariifachiisaa aanaalee Daallee Waabaraa, Gaa'oo Qebbee, Qaaqee, Sayyoo, Hawwaa Galaan, Daallee Sadii, Laaloo Qilee, Beegii fi Qondaalaatti bobbaafamanii jiru jedhameera. Waldaan Hakiimota Oromiyaa rakkoowwan hanqina nyaataa fi hamsayyina dhukkuboota godinaalee Oromiyaa garagaraatti mudate irraa uummata baraaruuf tattaaffii taasisaa jira. Waldaan Hakiimota Oromiyaa qaamolee gargaarsa namoomaa kana uummatichaaf arjoomanis galateeffatee jira. Godina Shawaa Lixaa aanaa Ilfaataa ganda Baltaa Goodeettii jedhamutti jiraattonni qe'ee isaanii irraa buqqaan rakkoo hamaa keessa jiraachuu himaniiru. Gandatti baqatanii turan irraa saareetamuu kan himan namoonni qe'ee isaanii irraa buqqaan kunneen dubartoonni ulfaa bosona keessatti da'uun deeggarsa dhabanii haala rakkisaa keessa jiraachuu himaniiru. Godina Shawaa Lixaa aanaa Ilfaataa ganda Baltaa Goodeettiitti humnoonni mootummaatti bobba'uun qabeenya jalaa saamanii kaan immoo ibiddaan gubanii erga barbadeessanii booda lubbuu isaanii baraaruuf ganda biraatti baqachuu jiraattonni ibsaniiru. Gandatti baqatanii jiraachaa turanis ari'atamuun baqatanii erga ganda biraa keessa qubatanii gara baatii 5 ta'uu himanii erga qe'ee isaanii irraa buqqa'an immoo waggaa tokko caaluu jiraattonni kunneen himaniiru. Horii isaanii jalaa ooffachuun kaan immoo qalanii nyaachuun kanaaf immoo ibiddaan gubuun jalaa barbadeessuus hawaasni kunneen dubbataniiru. Jakka tokko osoo hin hojjetin humnoonni mootummaa rasaasan irratti dhukaasuun qabeenya keenya saamanii kaan immoo ibiddaan barbadeessuun jireenya keenya irraa kanaaf nu saaxilaniiru jechuunis jiraattonni kunneen himaniiru. Addatti immoo haadholiin daa'imman baatan rakkoo keessa waan jiraniif deeggarsa uummata bal'aa barbaadna jechuun waamicha dabarfatanii jiru. Mootummaan kun nu ari'ee mana keenya dubbata keenya fixee lafa keenya hanqotanne maasii keenya irraa nu ari'ee ibiddaan nu fixee qotiyyoo keenya fudhatee dhaltii keenya fudhatee an horsiifannu handaaqqoo lukkuu keenya illee ho'oota keenya illee hoolota keenya illee harroota keenya illee ittiin xaarrannu nu harkatti fixee nu ari'ee deebi'u beeksisa keenya haddaan facaasee hamma haduu har'aatti waggaa naasee darbeeti qabe qabalee biraa keessatti illee baqannee jiru qabalee sana keessatti illee uummanni daasii nu bu'aase achitti illee nurratti guggubee mirbata keenya biyyi illee nu kenne achitti nu harkatti fixee hamma haduu har'aatti dammoo hachi immoo baanee nu qabalee biraa keessaa immoo qabalee biraa dabarree ji'a arfaffaa kin'eetunoo shanaffaa qabanneerra hamma ammaatti uummata Oromoo nu cinaa dhaabatee nu gargaaraa jira. Uffata biyyi nutti baafatee halkanii hanguyyaa caammaallee akka wayyaa qabutti walii kennee hamma haduu har'aatti rakkachaa jirra mootummaa kanaa fi biyyaa nu baasee hammas immoo addi bilisummaa Oromoo nu cinaa dhaabatee nu gargaaraa jira deegituutti nan jedhu amma kana jira. Uummata Oromoo kun kaan nu gargaaruu qaba kaa daqee keenya irraa baanee biyya keenya irraa adda baanee rakkaa nu qaba. Ayyan kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaaleen keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan Abunnoo Waabeekooti. Qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork subscribe share godhaa isiniin jenna. Akkasumas karaa Facebook fi Telegram chaanaalii keenya join godhaa isiniin jenna waan nu daawwattaniif galatooma.